السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. بلتني جرت فيا ويا بقى نقام بلتني كان نقام نبش نقام نوشو بقى جرات تني روحنا كيساني دعوة توتا في أردفتوني كجند كيسان بقى جرات تن بقى روحنا كيساني شير سايز كراب لايك تقولون دعوتنا ada بقى جرات تني فيديو خناس فيديو نماتين قبيلو في gocha namni kun hojjetaa jiru uummata wallootiif dhaabbachaa jiru oromoodhaaf dhaamsa dhaamaa jiru yaada inni kennachaa jiru gocha inni qaamaan bira gahee hojjetaa turee fi ammallee itti jiruu fi amma durallee hojjete hunda inninis feesbuuk irra oolchaa jira. Anillee nammoo hanga tokko viidiyoo isaa kana hoggaan argee hedduu garan hammaataa hedduu waan inni godhaa jiru kun haalaan waan nama gammachiisu waan nama abdachiisu. Sanumaafu Oromoon bal'aan abbaa qabeenyaatis ta'anii ulamaa irraas ta'anii hayyoota irraas ta'anii fakkeenya nama kanaa fudhatanii maaliif hojiirran oolchine isa jedhuufan anillee deebisee feesbuuk irraa hoggaanni laayivii waraabee gadhiisu argee waan kana buusee viidiyoo kana isin agarsiisuuf deema hanga dhumaa akka daawwattan jechuun barbaada. Egaa waan nama ajaa'ibu keessaa waan har'a na mudate tokko isinitti himuu barbaada. Oromoon bal'aan baga dhageessanii isin dhageessisamu. Waa'ee rakkoo walloo kana irratti deebisee dubbataa jirta. Firummaa deemutu jirta. Maaliif firummaa deemta? Je'ee warra waan akkasiin akkaasee jira waan sin ajaa'ibu keessaa. Firummaa deemtaan kun naaf hin galle. Warri katti beektan beektan naaf hiika. Maa firummaa deemta? Rakkoo Oromoo walloo dubbatuun firummaa deemuu ta'eeti yaada akkasii nama laatee jira. Yoo fira ta'es fira hodhii gatees dhiigoo lafee ta'es lafeedha. Lafa kiyyaa fi lafee kiyyaa fi fira kiyya. Abbaas jaalatte abba jibbees kun har'as baruusi. Egaa kanaafuu Oromoon bal'aan sheer laayik saayiskiraab godha. Nuti waan Oromoodhaatiif dubbachuudhaaf dubbatti hin deebinu ni dubbanna. Waan beeknu dubbannaa, waan jallatees ni dubbannaa, waan beennus ni dubbannaa, waan hin dhageenyes odeeffannee hojiirra oolchina akka dandeetti keenyatti afaaniinis ta'u. Harkaanis ta'u maaliif abbaa waan ofiitiif hanga dandeettii isaadhaa dadhabeen jiru ittuma tattaaffata waan keenya waan ta'eef malee waan namaan tunne waan namattis hin buunu rakkoo keenyas ammoo walumatti manna malee abbaatti mannus hin qabnu namatti mannullee hin barbaannu hin barbaannes haa ta'uti obboleessa keenya kuni amma dura uummata keenya waan keessa jiru dhagee argee jira yeroo arfaffaa ta'uun oolu yeroo amma deemaa jiru kuni gaafa uummanni daaraa bira ta'us gaafa ummanni roobee bishaan kee ta'us gaafa ummanni ammallee rooba kee jirus arguudhaaf kan dhaqaa deemaa jiru viidiyoo isaa tokko argee fidee dhufee fakkeenyaaf uummata keenya kanaaf silaaduu tattaaffii goone hanga dandeenye Oromoon bakka jiru warri feesbuuk irra jirus warri immoo ulamaayii ta'ee uummataafillee bakka bu'ee gocha kana gaafa uumamirraa kaasee nuti wareega kaffallajanii qabeenya uummatallee harka qeebalanii koree ta'anii filamanillee achumaantu achi riiba rafanirra takkaan kaane baxxaanii jalaa gadi hin baane nutti fuula hawaasaatti gabbahanii rakkoo jirtuun ibsinee qabeenya uummataa hanga fixanii fi hanga harka qaban hin himne hojii isaaniidhaa galmaan gahanii dhiisanii hin beekne yoo harkaa fixanis ammoo uummataan kun ofinnee jirra uummanni ala jira akkan wargaartan janii labsii dabarsanii qabanii wanni kun uummata ulamaa irraa sila dirqama qaban turanii irraa eegamu ture rabbiirraa isa jira qabanii sabarraa isa galata qaban turanii haa ta'uti ani ofii kiyyaa akka mataa kiyyatti ulamaa isan silaa wiliin maqaa isaaniittis gabbaasuuf taa'e waan san hojiirra oolchine nama ulamaa jajjabaa Oromoo keessaa nama lama ofii kiyyaa rasida shaanadha lakkoo isaanii fuudhetti bilbileen jira jechuudha. Rakkoo uummata walloodhaa bokkeenya samii itti ruubaa jiru kana kan manni isaanii irraa gubatee ala jiran kana ulamaa'iin namni isin dhagahaa mootummaalleen isinitti ilaalu isin dhagahaa sagalee qabdanii hawaasa duubaa qabdanii gargaarsa uummataa gaafattanii uummata kana maaliif alaan galchine tabiraa dadhabdaniif khayma maaliif hin jaarreef tabiraa dadhabdanii dhattanii maaliif hin laallee jennaan yeroo boodanaa bilbilinaan jee ittumaan dhiisee deebisee bilbilee bulii sadii mokkana deebisee bilbilee yoo bilbila isaatiin na beekanis waan san dirqama hojiirra oolchuudha qaba oromummaa isaadhaa. Obbolummaa Islaaminaa waliin qabnu waa meeqa waliin qabna jechuudha. Waa meeqaaf wal abdanna. Gatamuu qabu ilmi namaa akkatti. Maaliif namni waan dadhabu oo qabaate waan danda'u nama gargaara yoo tabiraa dadhabe qaamaan dhufee waan nama keessa jiru nama argee nama jajjabeessa jechuudha. Nama gammachiisa. Hamma kana
deebi'een gaafa lammataatti bilbilee akkasumatti amma salaataa fan deemutti jira gaa xiqqoo takka wajjin haasa'ee waa hundatti ibsee nuti gargaarsa biyya nawaa takka godhuu hin dandeenyu fuufuu uummanni hawaasni keenya rakkoo keessa galee jira kaan galee jira kaan galuttu jira kaan immoo dalagallee gadhiisee kanan taa'uttu jira rakkoo kanaaf gargaarsa waa takka illee godhuu hin dandeenyu duraanillee yatiim gargaaruudhaaf yaada qabnu turre yatiim sanillee gargaaruu hin dandeenye warra madaa'e gargaarree arma geenyee jirra warra madaa'e gargaarree nama 300 bira gargaarree sanillee kee dabarreetti immoo odoo isa yatiimoota uummata keenya irraa wareegaman hin gargaariin arma geenye egaa biyyatti walitti timtee akkasitti itti dhiifnee dhaabbanne duubatti dachaane rakkoon keenya kana ammaa sammuu uummanni keenya bokkaa keessa jira ala jira akkam akka taanu jennee warra akkam akka taanu jee akka ta'uun dhabu janii akkasitti yaadatti ibsu jennaan ayyeega mee koreenis wal mari'annaa koree kamisee jiraniis wal mari'annaa isaanis waan isaan rakkisee calisa wal mari'annaa naddeebinaan jee eega sanitti deebinaan jawwaalli isaa na jalaa cufaa jee gaaf lama mukkana anis itti dhiise waan san miidiyaa irratti numaan eegaa inni gadi baasee hin dubbanne waan san namni sunis akkasumattan eegutti jira jechuu taa'e. Ulamaa'iin keenya rakkoon isaan callisaniif maali? Hayyuun namaa kun akka kanatti deemee waan kana hojiirra oolchaa jira agarsiisaa jira rakkoo Oromoo afaanis dubbataa jira qaamaanis dhaqee argaa jira hanga dandeettii isaattis itti ijaaraa jira bira dhaabbachaa jira yoo kan biraa dadhabe wajjin bokkaa keessa bulee agabuu wajjin bulee argee jira jechuun uummata keenya galatoon fayyaa ta'uti viidiyoo kanas daawwadhaa hanga dhumaati waan keessa uummanni keessa jiruu fi warra uummata keenya dhaabbatullee akka jajjabeessitan Oromoon bal'aa jechuun barbaada nama akkana akka jabeeffattanis akka jajjabeessitanis maaliif mulqama Oromooti miidhama Oromoon ama argee tabiraa godhuu fi dadhabu dhukkubsatee wajjin aadu jechuudha fayyaan keessa na bayyatu daawwadhaa viidiyoo kana amma dhuma. Kanaafuu yoon qabaadde qabda yoon hin qabu ta'e hin qabdu yoon dhabe ati dhabaadha yoon qabeessa ta'e ati qabeessa namni qabeenyaa kan inni ittiin madaalu tarii qabeenyaa kan inni ittiin madaalu wantoota ittiin oolanii bulaniin ta'uu mala kun garuu ilaalcha nama dhuunfaaf ilaalcha nama tokkooti malee qabeenyaa caalu nageenya sammuu kana gaafan isiniitiin jedhu ajandaa kootu bal'aadha ajandaan bal'aadha isiniin jedhu dhimmoonni nuti kaleessa dheengadda attam goonuu jennee wal gaafachaa turre dhimma diigamuu wallooti dhimmi diigamuu walloodhaa dhimma nuti waloomaan itti dhiphachaa turre akka ta'e sirriitti beeku bara biyya keenyaati yookaan immoo biyya Oromiyaa keessaati mandara Itoophiyaa jedhamtu keessaa saayitiin kun saayitii socho'an miti yookaan immoo saayitii halkaniin deeman miti guyyaadhaan deemuu baay'ee nama yaaddessi akka ta'e namni wallaalee jiru haa ta'uyyuu malee garuu wanti ta'aa jiruutiif wanti uummatichi ta'aa jiru guyyaadhaaf halkan walii isaa namaan galchiisu yeroon kana isiniin jedhu cimina ofii keenyaa waan qabna isiniin jechuu barbaade osoo hin taane joormaan uummata bal'aa kanaadha ba'aa keenya ta'e waan nutti argamuuti noormaalii isuma saayitii kana deemamaa jiru yookaan socho'aa jiru namoonni ta'anii ilaalan yaadota danuu qabaachuu danda'u garuu salphaa miti wanti salphaan taane yeroo kana socho'u yeroo kana deemu halkan keessaati saayitiin kun saayitii torba walakkeessaa kan irra darbe yeroo nama yaaddeessu imalli keenya garuu walakkaan taane ammallee gara wallootti deemuudhaatiif kamsee ga'uudhaatiif ganaa daandii dheeraatu maaliifii kan jedhan halkan deemuu maaltu fide kan jedhanis ni jiru yaaddoon keenya yaaddoodha kan jedhanis ni jiru yoo ta'e malee isaati biyya kana wajjin wal quunnamuun baay'ee ulfaata qaamaan naquu kan jedhanis jiraachuu malu bar namni amanamaa miti namni amanamaa akka hin taane namoota nama abdatanii beekantu beeka kana gaafan siniin jedhu waa'ee walloodhaaf jalqaba gaafan ergame ofii kootiin danda'eedheenis deeme miti hin dandeenya innaan eeyyee jennaan hin deeme dhumarra garuu haa ulfaatuyyuu maleessaati walloon akka isheen jigdee namni kamiseenis ta'e batteenis ta'e arxummaanaan arxummaas ta'e akka isheen jigdee namni abdii irraatii qabu humnan qabuutiin yookaan maallaqan qabuutiin utuu hin taane
waaqni inni mandara jigee ijaaruu danda'u na gargaara jedhee waan an amanu qofaadhaati. Halkanoonni danuun yeroo hundumtuudha tarii namni akka biraa akka itti yaadu akka biraa qabaachuu danda'a. Ani garuu akka inni itti yaadu kufaatiin sabaadhaa kufaatii koo miidhamni sabaadhaa miidhama kiyya jedheen yaada. Isa kanamoo haalatu murteessisa miti wanta argitu na murteessisa. Amma ilaala daandii isin argitan kun dheeraa konkolaattonni magaalaa kana keessa akka kanatti buufatanii jiru. Sayyuu daandii gamaa gamanaatiin garanaatiin magaalicha akka kanatti hidhaatiin jiru. Wantoonni sochii argisiisan dhaabbatanii jiru hundumtu. Nu garuu kana keessa hulluuquudhaatiin akka deemnu kan nu godhe waan biraan tokko hin jiru. Namni qophaasaa jooree qophaasaa hojjetatee qophaasaa dafqee tarii ittiin buluu danda'a. Inni kun garuu garaadhaatiif haala mijeessuu danda'a malee hoomaa tokkollee wanta gochuu danda'u hin jiru. Bara baay'eedhaatiif garaa keenyaaf qusannaa utuu goonuu wantoonni nu ba'an baay'eetu. Seenaa jalaatii ooluutu nurra jiraata. Lammaffaa seenaadhaafis jiraachuutu nurra jiraata. Lubbuun keenya amma lafarra jirutti yoo saba kanaa wajjiniidhaatiin saba kanaatiif kanatu itti bade jechuu hin dandeenyu yoo ta'e waan tokko iyyuu hin fayyadu. Ammas sadumaa waan tokko hin jedhu. Ganda tokko ijaarni ganda tokko yoo hambisan ni ulfaata. Anillee amma rabbi nu gargaare wanta hin ta'a jennee yaannu harkatti qabannee itti deemaa jirra. Ammootuu mana lamaan sadan tokko hin ijaarin namni ol deebi'u iyyuu hin jiru. Lamas haa ta'u sadii afuris haa ta'u tokko iyyuu haa ta'u nama tokko qorra keessaatii kaasuun hundaa caalamee ilaala. Uummanni Walloo kan inni hin jiraatan ilaalaftee akka kanatti roobaan uwwifamee jira. Jiidha lafa kana jiru ilaala. Akkaataa itti biyyi jiru. Yeroo kana uummata bakkee jirutu jira. Wanta keessa rafu kan hin qabne waan uffatee rafu kan hin qabne uummata Oromummaa isaatiif balfametu jira. Kanaatiif imalli keenya gara kamis yeroo geenyu geenye irra hin jedhaani. Ifama yeroo waan nama mudatu afaan qabatu akkasuma yeroo geenyu geenye irra jechuun koo oolan qabu garuu waliitiif dabarsa. Ammayyuu dhaabbannaan keessan gara Walloo ta'urraa akka boodatti hin deemu. Egaa lafti nuti teenyu akka dubbannuuf yoo haala nuu mijeessite iyyuu akka arginu dubbachuun akka hin taane walitti hima. Dubbachuun haasa'uun hojjechuu miti. Namni dubbatee hojjechuu danda'u garuu nama muraasa. Ani Walloon ammayyuu itti hafuuf jabina keessan gara duraatti. Ammas konfiidensii guddaadhaan waan tokko isiniin jedha. Waa'ee Walloodhaatiif arraba duwwaa qabsiisni osoo hin taane lubbuu qabsiisnee taphachaa jirra. Yoomuu booddeetti hin deebine. Namni qabsiisa lubbuu danda'u immoo haadha. Lubbuu deebisa hin qabne saba kanaaf haa ta'u Walloodhaa wajjiniidhaatiin kan jiru. Isa kanaatiif immoo harrabni duwwaan bu'aa waan hin buusneef taphni amma jiru biyyi hin jiguu. Tapha biyyi hin jiguu keessa immoo qabsiisa lubbuuti malee qabsiisa maallaqaa miti. Har'as walitti himnaa boris walitti himna. Warra lubbuu qabsiisanii tapha ijaarsa biyyaa taphachaa jiranidha malee warra birrii yookaan nama qabsiisanii taphachaa jiran miti. Humna qabdaniin maallaqa qabdanii yoo bira dhaabbattan garuu kan lubbuu rakkina hin qabu na biratti. Ana biratti. Isin biratti immoo waan rakkina qabu isintu beeka. Gamanas jechuu dandeessu. Halkanis guyyaa sodaa tokko malee hin socho'an. Ani Oromoo nagaadhaatiin jiraadha. Imalli gara Wallootti. Hayyeega viidiyoochi kana meegaa namni kun yeroo kana lubbuu isaa wareegee waan dubbate keessaa
ummata Oromootiif ummata Wallootiif afaaniin gochuu duntaane afaaniin dubbadhee qabsiisuu duntaane lubbuu qabsiiseetiin bira dhaabbadha jee dubbateera jechuudha. Dhiyoo tanaas miidiyaa irratti sagalee hedduu yaada gaarii yaada quubsaa dhaame jechuun ummata Oromoo bal'aadha. Eega sanii asittis Oromoon kaka'umsa godhee waan kana irratti hojii irratti mul'ataa jiruudha agarreeni. Haa ta'u obboleessa keenya kun ammaas dhiyeengadda galee ammaas deebittu jira jechuudha. Kan dukkanaatiin bokkaa kana keessa yeroo kana keessa hiriyoota sallee fidatee deebi'aati jira. Haa galatoomu fayyaa ta'u nama akkanaa kanallee qabaanneetuma alhamdulillah rakkoo uummata keenya gabbaasee arma jiranii akkatti jiran jee beekuun isaadha. Hedduun galateeffadhaa hedduu galatoofadhaa isinillee ni jajjabeessa jechuun barbaada. Warrootni haftaniis ulamaa'iin khaasan ulamaa'iin hin callisinaa. Warroonni koree taataniis yoo rakkoo isin qabate dirqamni akka dibaatanii dubbanne isin dhowwanis lakki nuti humna keenya ol ta'e jaateef irraa gabaasa. Tabiraa dadhabdan maallaqa fuutan xumurtanii yoo jiraattan xumurree jirra isa hafeefoo manni ummanni alatti taa'uttu jira bokkonyee dha'uttu jira akkam goonaa jaati asbaa Oromoo gaafadha miidiyaa qabdanimi midiyaan Burusti TV Moturus TV jettaniin kamisee banamanii jiraami maaliif hojiirra oolchine waan sana ulamaa'iin kamiseedhaas bahee maallaqa harkaa qabnu xumurree jirra. Amma hawaasa bal'aa gaafatuu qabna mana jaarra janiin dubbatanii maali rakkoon callisan isaan yookaan silaa humni isaan dhowwu jiraate lakki nuti dandeettii keenya oli ta'ee jira janiis dubbatuun isaanii dirqama ture. Hundaafuu galatooma fayyaataa jiraadhaadha. Yaadina dhufeefis obboleessa keenya hojjetu jiru kan irraa gammadeeti. Fayyaan keessanaa baay'eetu umriin keessaa dheeratu dhaamsa waliigala Oromoo bal'aan waan kana irratti xiyyeeffatee akka obboleessa keenya kun hojjetaa jirutti fakkeenya fudhatee akka hojiirra oolchu jechuun barbaada. Yoo warri sagalee qabu warri ulamaa irraas ta'e abbaan fedhe nu afeeree waan kana irratti nu dubbanna jee qophiidha jechuudha. Maaliif dhaamsa uummata keenyaatiif uummata Oromoo bal'aaf. Uummati biraa warri kaleessa uummata irraa gubee har'a isiniif jaarra jee dubbatee jebbeleessa keenya uummadeera dubbatee jira jechuudha. Kungaa bukkeedha firan qabdannu jechuu agarsiisa. Inni fira jee fira isaatii haa dirmatu. Inni saba jee saba isaatiif haa dirmatu. Inni waan ofii jee waan ofii badiina oshata duraanu. Inni islaamaan na dhibee jee akkasittuu baleetti qilee bu'ee hafa. Fayyaataa jiraadhaa garuu xiyyeeffannoo kana uummata ala jiru. Xiyyeeffannoo deeggarsa uummata ala jiru. Fayyaanaa baay'ee tumrii dheeratu oolmaa gaalii jennaa. Assalaamu alaikum.